ilmi dhiiraa namni Oromoo taate qawwee ormaa baatte si gaafata seenaan yoo saba kee waraante Mustaphaa Hussein ta'ii ofiin beeki waraana baatte mataan eegi badhoodoo soolee akeeka kaffaaloo miilatti dhabuu beeka. Hanga yoomiitiin jedha baraan ka biyya san keessatti Oromoon qaqqeeffamu hanga yoomiiti. Hireen uummata Oromoo biyya san keessa akka darbu akka sarbamu hamma yoomiiti. Yoo bakka namaa ta'anii jiran yoon biyya keenya keessatti kabajaa gurbaan har'a abiyyiin nyaatee gurbaan har'a abiyyiin nyaatee yakka hojjetaa abbaa isaa gizee inni xiqqaatitti abbaa isaa ajjeese kan irra ajjeese abbaan isaa erga irra ajjeesan gaafa obbolee godhate guma abbaa isaa har'a erga guma abbaa isaa baafate irra sababii agartii mucaa kana nyaatee bara goonni goota hin nyaatu mignatu gadhee goota nyaachisee goota illee nyaata malee jabni jechuudha dhiirri nyaatu goonni goota nyaatu maaliif wajjin wareegamee aarsaa barbaachisu ittiin kafala malee garuu nuti Oromoo hamma yoomitti boonnaa hamma yoomitti guyyaa raawwatu uumataa deemaa mana hidhaa san keessa kabajaa maal akka waa'ee seeraa takka takka raawwatu jedhee namni tokko mana hidhaa erga seenu keessatti hidhaa mootummaa jala erga jiraate mana hidhaa sanii bahee ajjeefamuu qaba seerri illee ajju garuu Abiyyi Ahmed seeratu hin jirre malee osoo seerri jiraate mootummaa doofaa kana jechuudha muka sitti naqanii isa gaafachuu qaba akka seeraatitti maal wanti inni ilma namaa ajjeesu Oromoo osoo nuti kennee osoo nuti haqa tokko boonu kaana boonu Abiyyiin deemee hayyoota keenya kan mana hidhaa jirtu takka takka waan hin taane godhanii seenaa fi gubata godaannisa keessa hin baane arguuf deemaa jirra. Hayyoonni biyya alaa jirtanis kan biyya keessa jirtanis tokkummaa keessan jabeessaa tokkummaa keessan cimsaatiin hayyoota keessan mana hidhaatii baasadha. Nuti mucaa kana akka jabaachaa nuti onnee teenya cabsina. Walaa erga edaatiin keessatti mucaa yoo qabaa waan beeku keessatti akka edaatiin fuulli kiyya akka hojjechaa